Jaartii kan ta'e maal godhuu irratti fuutu akkamiin talata Beektaa maaliif waan irra baraachite fuudhe. biyya namaa Beektaa waan keessatti? irra fuudheeti. Sababa irra fuudhe ni beektaa. Waan irra fuuteef sumatu hin beeka. Garuu haadha ilmaanii maa maraachitati? Haadha ilmaanii takka waan hin godhin. Sababni irra fuudhe maali? Maaltu irraa dhabeeti? Hanqina maaltu isin gidduu mul'ateeti? Sababni irra fuudhuu danda'e maali jettee osoo isii hin gaafatin mistira kee dhoofattee cal jettee mana ani duraan kana waan kana duraanuu shakke silaa gartee dhooyisumaan akkasii fagootan taate viidiyoollee waraabdanii turtan waan isin godhu deemtanis guutuutti qubaan qaban. Ati ammaan kana dhiirti akkana bira hin jiranii beektaa akkaan kophaa kee jiru hin beektaa maalirraa mana dhiirri hin jiran bira seentee gaafima kanaa ona gaafatuu dandeessime seera kamtu sii kenna dhalaa kophaa mana kee jirtu bira dhaqanii haa. Amma duraan beeyne akka harmallaa taate. Amma kan dhiira wajjin hin jirre kan kophaa jiru na beektaami kanaas na gaafattee kaayinarraa beekta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bittan hordoftoota alhamdulillah. Kan nagaa fayyaa keessan nageenya simbira dhagaa silaa nagaa hin qabnu. Arrab keen itti argamu gartee sabboontu walloo. Dhangata duniyaa waliin deemtee gartee haadha mana fayyaa waliin tumtee gaggaafachaatiin kaan namaatu mana sii kana biti ani isa gartee natti toleetii mana nyaatanii isii bira taa'uusi. Wanni dirqama kaameeraa fayyaddeefis gartee wanni isiin namni hungaa obboleettii isiinis obboleettiidha qabdi. Namoota obboleeyyan hin qabna. Wanni hungaa waan narraan ba'e miti gartee walitti dhufnaaf miciyyoon tuni duniyaaf masaanudha. Duniyaa yoo aartee miciyyoo sanatti illee harkaa halaattu taate eenyuun waan kana goosise. Gartee akkaan dubbii dhagaa jiruttis obboleettii xiyyaati suni wanni itti malee hin gadda goote kuni sittoleetuma immoo haala akkamii godhuu dandeessa sabboontu? Wanni hin gadda godhe maali waan hin balleessin qaba? Waan hin balleessin qaba. Namni tokko yeroo deemee mana namaa dhaqee jaartii namaa tumu sanbadiidha moo akka keessatti ati tolcha si fakkaata? Badiidhaan akkamitti badii ati akkamitti haadha ilmaan kan keetii kana ani hamtuudha siif hin dalanne garuu haadha ilmaan keetii kana haadha ilmaan akkana jiru fakkaatu kanarratti hoggaa dhalaa barbaaddu maali ati mee maal rakkatteeti? Isiin sanbad dhalaa amma barbaadan jiru isiin sanbad jaartiiti. Jaartii kan ta'e maal godhuu irratti fuutu akkamiin talata maaliif baraachite biyya namaa beektaa waan keessatti? irra fuudheeti. Sababa irra fuudhe ni beektaa. Waan irra fuuteef sumatu hin beeka garuu haadha ilmaanii maa maraachitati? Haadha ilmaanii takka waan hin godhin qabu. Waan hin godhin qabu ilmaaniif facaasee deema jettee barmaraatu jirti obboleettii jettee dhuftee natti mattee natti booche fakkaara booche ana maaltu dhadhagaa malee. Iccitii waltee duraanuu wal biran jirtan duraanuu wal quban qabda yooniif akka biraa akka hin beekne wal quba qabaattan malee. Ergaan isii biraa deemee fuudhe ani fuula kiyyaarraa miti ture garuu isiin hin dhageenye. Namnummaan gartee shakkii anis eegee isiin dhageessee namaatu na himeettu namnummaan duraan waan san himeefu ergaa dhimma deemtee isii waliidhaan miciyyoo san turtan jechuudha. Suma akkasuma taate naa galteen. Sumaatu himeef amma duraas akkanaan fuudhee jiru. Amma duraan yaadataa meeqa siifi isiillee wal beektan sa'a siifi miciyyoon gaafa roota keenyaa dhuftan. Dhufee malee Gaafas ichittiin si argeen. ani hin himneef Gaafas nan beeytooti. ani siin beeka garuu hin himneef. Maaliif dhohitsite gaafas? Wanni hin dhosseef haadha ilmaaniiti sammuu siin jeequmee tura. Dubbiin ofiifuu of himti jeetiin callee. Ati amma nama tokko hin jeequ jettee waan kana himuu dhiiftee ilaa ammaa siin eegee mire. Shoorkaa dila kana uumuudha moo kophaa sitti himtee fi osoo tasgabbiidhaan walitti himne naaf isin tasgabbeeffannee irra wayyaadha moo amma kana ulee fiddanii miciyyoos akkasitti uleedhaan miitanii amma eenyuun mana san geessee agarsiise. Gaafas maaliif cal jetteetti dhiiftee gaafa naa garte gaafas aboo haadha ilmaa irra maan akkana daleettee gaafas manatti hin dubbatin deebisaa siif godha. Ani himnee fi barsiin bakka biraatii dhageesse viidiyoo maramtees niin argee jedhe. Ammuma afaan keetiin maal jette? Ani siidhaan himne. Ati ammuma afaan keetiin maal jette? Akkamitti Wanni himiniif hin facaatan jeetti isaa dhugaadha sunillee. ammoore Amma gaatii ifa baay'ee argitee jirtii miira. suttolee amma yeroonii fi dheeyxee isii sana akkasitti tumtanii isin tura kara tokkoon tokko obboleettiteeti. Jaartiin xiyyoo obboleettiteeti. Anis obboleessa ta'eeti. Deebitee silaa isuma kanaa tasgabbeessitee aboo sababni irraa fuudhe maali? Maaltu irraa dhabeeti? Hanqina maaltu isin gidduu mul'ateeti? Sababni irraa fuudhuu danda'e maali jettee osoo isii hin gaafatin mistira kee dhoofattee cal jettee mana ani duraan kana waan kana duraanuu shakke silaa gartee dhooyisumaan akkasii fagootan taate viidiyoollee waraabdanii turtan waan isin godhu deemtanis guutuutti qubaan qaban. Sibirattiin gorayyeetiin ammaa kunuunumaan dhufe egaa rakkoon dhufte jechuudha egaa miidhamni dhufe. Sibirattiin gorayyeetiin achiin jedheessanii dalagaa dhaaqote. Sibirattiin deebine.
kabajaan sii qabu gartee intala Oromoo takkaati. Kabajaan sii walii qabnu hanuma taateeti. Jaartii namaa takka mana namaa tokko geessanii tumuun akkamsi fakkaatee La intalti tunoo intala Oromootiin kan haadha ilmaanii kan akkanatti boojjattu halkanii guyyaa maaltu ishii boojjise? Isiin bar mana kiyya dhuftee natti himatte. Maaltu ishii boojjise? Narratti fuudhee gubbaan nagatee dalagaa bultiitiin dalagaa narraan baatee fuunu kun. Jechuun sun osoo biyya taatee akka shari'aatti dhuguma afur eeyyame. Biyyaas haa ta'u bakka fedhees haa ta'u. Dhiirri amankaa jirtu akka shari'aatti rabbi jeetti nama hin bushitu achitti galtee intala tana dararuu jirti ilmaanii wajjin. Leesh. Akkamittiin dararuu jirti? Dararuu jirti akkasiin natti himattetti dararuutti jirta. Dalagaa bultiitiin dalaga jee dhabama tahee jetti. Hayyaati dalagaa bultii dalaguutti hin jirtu. Ati immoo jaalalasiiti yeroo ammaan tana waan kana deemtee waliin gootu. Jaalalasiiti immoo gaafa nan fuudhu san dhugaa naa garte gaafa sin himne aboo wanni kanaa kun abbaa ilmaan irraan barbaachisu jettee waan na gorsite hin qabdu kan immoo obboleettii takkatti. Gaafa sirraa hafte amma yeroo deebitee dheeyitee isuma sanuu waliin tumtu gaafa sanuu dhuftee amma maali wanni jidduu sanatti silaa harkattuun gidduu deemtee amma wanni ati goote kuni sottoleetu immoo duniyaarraa waan harkattee misiyyoo tumterraa maal harkattee nu waliin da'uun kuni sottoleete. Ani akka kiyyatti feetami. Ani jechaan oliin. La akka kiyyatti feetami. Ani akka kiyyatti intala sanaan adda baatee haadha ilmaan kanarratti deemuun barbaadeeti sanii yaala immoo. San filannooti akkaan filannaa godhe isaan kana dandeemee bar fuudheetiin isaan lachuu danda'ee jira. Egaa waan kana dhageesse. Ni aarti dhalaan takka ni aarti egaa abbaa mana si fuudhee yeroo dhageesse ni aarti. Aara san anillee bira deeme mufannaadha gartee harkallee waliin laallee maalirraa inni sii bira taa'ee harkatti ilaallee ilmaan kiyyaas faffacaasee jechuudhaaniin namaan laalladhee namaa waliin deemee ishii sirbeessa jee haroora qaban. Ati yeroo na duubaa dheettee akkana ishii tan akkana cafeexanii akkana gootu maal jechuudha dhugaa rabbitti. Maal jidduu harkattama maal gidduu harkatta naaf isiin tuni amma ta'u wal dhabnee ati kaatee waliin tumte ammaan tana. Awwaan nagadu takkallee hin qabu garuu obboleettiin garuu. Obboleettiin kan ilmaanii wajjin biyya namaa keessatti. Akkuma si obboleettiitti barnaafis jaartidha. Si jaartidhaami ati fiqir biratti jirtaa si biraa kutta gaa jaartii biraa bira jirta. Haa kutu gaa bar kutiin sirrii yoo kun barra yeroo dheeraa amata meeqaa miti bar. Ijoollee xiyyaas qubaan qaba ishiis qubaan qaba. Garuu akkaan itti fayyifadhu namaan barbaadee deemee. Qubanaan qabu jetti gaasiin. Isin qubanaan qabu jettee dhuftee boochee. Amma ta'e isiin isinaa wal taataniiti. Kanuma as dhuftee natti himattee naan aaree intala san dhannee irra geenya jedhanii akkasitti intala irra geenye maalirre. Ayii waa ilma namaa beekee yaadan hin jiru. Garuu ati ammaan tana bultii biyya keessaa waan akkasuma kan qabdu. Jaartii biyya amma siita tumsiiftee siita mana geessitee garsiiftee kayaa manaa geessima. Akkuma maal? Akkaan si himadnees atillee abbaa manaan qabdu. Tuni koo hinaaffaadha moo maalimee wanni amma dheeyitee ati manaas garsiiftee dheeyitee ministeeraan barbaaddee waan kana hundaan fiidiyoo amma isin gadhiiftan fiidiyoo ishii tumtanii edoo fiidiyoo irraa waraabdaniiti waame namas fiidiyoo isin irraa waraabus qopheeffattanii fiidiyoo irraa waraabdanii tumtan gurra moo maali kun? Obboleettii fi takka obboleettii biyyaan tokko deema. Hojii siidaa Oromoon hundi haa argitu waan ati itti jaartii ta'e kanatti roorisaa jirtu Oromoon hundi haa argitu obboleenyan kiyya yoon balleesses dhufanii koomentii jalatti badii qabdu naan haa jenni yoon badii qabaadha. Badii ati natti murtu. Badii ni qabdi. Oromoo natti haa murtu kan as jala nu argan. Badii hoon qabaadha haadha ilmaanii adda faca'u jirta maraatutti jirti dhuftee kas teessee boochee manni kiyyaas kanuma dhuftee natti himatte. Hokkaa sananii si ati maali yoonni sitti himattee boochuun maali? Intala san nan biya kan duraan. Itti nama himatanu ni jirti. Achi dheettee ana himattu yaa mootummaan ni jirti miti. Dheettee ana himattu ati yeroo amma ishii fuutee mana garsiiftee isiin tun ilmoo akka viidiyoon jirtutti viidiyoo ishii waraabdanitti ilmoo haa qabdi. Yoo misiyyoon tun akkasitti darbite isiin tunis jaartitti yaa miidhamta hafa tokkoon. Ilmoon tiyyaan ni miidhamti. Maal yaaddee ta'e nama kaameeraa waraabuun tokko qopheeffattanii dheettanii yeroo ishii manatti ulaa cabsitanii dheettanii tumtan. Ifiifoo maal yaaddee ilmoo tiyyata isiin ofaa qabdu sana hoo maal yaaddeeti. Yoo bakka tasaa wal qabee namni wal lole tunis haaraan fiigaa dheette. Tunis mana keessaa duraanii tiimee firraa eegu jirti. Yoo amma lafaa kaatee akkasitti darbite kuftee isii duniyaa tuni ilmootii irra kufti. Ta'u kufte sun ni miidhamti. Isaan lachuutu ni miidhama. Lubbuun hoo meeqaati? Miidhuu haati ati. Akka ilmoon hin miidhamne biraan jira bara akka ilmoon hin miidhamne ni yeroo wal qaban ilmoo kan qabdu ishii. Okaan qabdi biraan jira gaalaanutti hin jiraami. Hayyeen ati bira dhaabbatta ishii dhaqa buudeemta moo isaan lamee. Ilmoo lafa kaayee jeen boodara ilmoo lafa kaayee. Ilmoo lafa kaayee kam teetteen? Jeen akkamitti hin jeen. Ilmoo lafa kaayee ni tumnattee. Ilmoo teetu waa ta'e ni tumna ga'a. Maaliif tumtan? Jaarsa namaa maal goote isin jaarsa namaa bira.
ما dhiira dhabdee dhiirri hiriyaana kan qofaa yaa'utti Ni qabdaafi. Ni qabdaafi. eenyu Isiidhaaf. Kuba baltaasanii sirraa keenyaadha. ammaaliif inni qaba Jaba jirtaa warra akkam isiin jaarsa namaa malee dhiira dhabdee yookaan jaarsa namaa jala deemtu Aboo dhiira dhabduu dhiiftuu. An dhiiraa miti. ati jaarsa namaati Jaarsa namaatii miti. jaarsa namaati Jaarsa jaarsa namaati. duuniyaati Duniyaa jaartiteeti wuli. haadha ilmaaniiti Ati jaartii godhadhu. dhalaan jaartii wal godhatte Godhadhu akkamitti bite godhadhu ati. dhalaan jaartii wal godhatte gaa wal godhan Jaartii godhatteeti haa. dhalaan Jaartii godhattee walii qabu jirtaa bara. seeran jirraa asoo jirta Laa olii gad sii mitoofu jirtu. Fuutee manni manaas baree hottu. Naatu akka nama waan fardii waan bareeddu takka dalagetti kunoo manaas kan manaas bareetiin jira. Namoota mana hin jiru hottu jettee ishii dhayitee manaa fuutee kaameeraa kaayatanii numa agartee nama kaameeraa qopheessu waraabuufis qopheeffatanii yeroo amma akkasitti isaan lameen walitti fiddee isaan lameen harkaan wal qaban san mucaan kiyya katuuta irra jiru akkasi kufee isiin tun yoo kufte miidhama kan meeqaati imma isuma osanuu rabbi baase garuu namni waan kana hunda raawwatee durarraa jalqabarraa ilaa hanga ammatti waan namni waan kana raawwate isiidha. Ammallee gartee mana dhiirti takka hin jirre mana dhalaa seenee akkanatti ishee wajjinis dubbachuu la'an wanni kaameeraa kaayadheefu kaameeraan kun naaf ragaa booda hamseen asin dhufee xiqqana maarree jettee dubbachuun hin ooltu jechuudhaaf ammallee ani garaansi fayyaa gabaadhee miti intala oromooti harkallee sillaachuudhaaf miti silaa gartee akkaan aaree dhufeen akkaan karaa kana gartee fiigaa dhufeen wallahi tabiraan nu gidduu bu'a garuu intala laatii maaliin siin jaa. Tabiraa maaltu nu jaddu duba maal jaartii kan ta'etu dhufee natti himate isin dhufee natti himate rakkoodha. Jaartii biyya taanii fi tanarraayis maali onnee itti gurrattu maal irraa qabda. Tan haadha ilmaanii na dhukkubsan haadha ilmaanii maal Naaf yeetu waluun beeynu duraanuu dila hanga naafisii wajji jiraachuu jirru kana cal jettee teessee. Ani himne barisiin ammaas viidiyoo keessan kamarame garte malee ani himne ammallee bakka dhageessee gurraan dhageessee jirti. Dhuftee na gaafatti. Hoggaa dhuftee na gaafatti. Nama tokko ishii biratti na gabeessi malee. Nani Nama tokko biratti na gabeessi malee. Ati argin malee isin dhageesse viidiyoo isin marattanii isa garte isin dhageessee jirti. Maal jedha? Arraan booda gartee wanni dhuftee mimmaan tana. Arraan booda waa'ee bultee keenya isaan seenan. Seenaan ammoo arraan tan intala laatiyyeetiin kabajaan manas si dhufee si gaafadhe. Sanboota waan nu gidduu bu'aa qofa eeggatu. Maaltu nu jaddu bu'a? Maaltu nu gidduu bu'aa? Ayi. Maaltu nu jaddu bu'a? Ani dhalaa akka xiyyaati kana wajjin akkamitti haala ilmaan kanaa kana taati jedhee kana dhukkubsitee. Baati duniyaafis iyyaanne taaniifis iyyaanne ifiifuu mataa feetii ifiif iyyaanne bara. Maal jiruudha? Duniyaaf akka itti iyyaatiin ilmoo hookarraa qabdu ilmoo illee sirraa hin fuudha takka ilmoo ofirraa mana dhiisi. Namni yaa'ee deemu tokko ilmoo hookaatee deema. Ilmoo haa jeeni ilmoo boodana duubara dhufee hola irraa fudhatan beekuu jetta haa illee jeenitiin jira. Yoon irraa fudhadhe maal ilmooti yaanni? Sangaan beeku san isii gaafatta nan gaafattu. San isii gaafatta malee nan gaafattu. Sin gaafadhu. Ergaa Kan itti si gaafachuu ta'uu ni garta. Arrallee gartee dhiifte. Anarraa akkasii laachuun irraan bareedu. Isiin yoo ofis dhiifte. Rakkoon hin jiru san. Ati qofli garuu yeroo dhufatan yeroo dhiyootti isiin yoo gartee siffis si dhiifte silaa'uu duniyaa ifi jaalattee dhimma waan kana goote si tagoosifte gartee isiidhaan illee akka faradhu fi miti. Anammaan tana nama akkanaatu hin seene gartee amma yeroon si bira dhufu nama akkanaatu hin seene. Amma waan kana waan dila kana gartee ka godhe ka goosisee suma. Nama dhufee rakkoo mana keetti natti himate fidaa isaatiin. Dandeenyaan bira dhaabbachuu rakkoo maali sitti himate? Rakkoo akkana jira intala san mana siidhaan agarsiisi jette nan agarsiisa. Akkam ta'uudhaaf? Isiin haadha ilmaaniiti. Bara ati mana agarsiifte silaa ammoo mana agarsiifte dhagahime silaa ammoo mana qubaan agarsiifte isaan lameen walitti ol gadhiifte biraa deemte. Akkamittiin biraa deemte ilmoo harkaa qabdi. Duniumaa fi ilmoon san akkam akka ta'an hubattee duraati. Isiin tun ammaan tana duraan firraa eegijeeni si dhufanii gartee osoo miidhan hin beeku. Haayisaa osumaa fi isii gartee wal mareetu fi iddoo irratti argee firraa eegijeen. Kophaa qubaan agarsiiftee biraa deemtee meeshaan waa qopheeffattee teessee yoon fi duniyaa takkaa ilmoo xiyyaa harka dhooyte miidhamni ilmuun eenyu irra akka deemu eenyu waan kana goosise. Osoo walitti xiyyaanne barate. osoo walitti sammuu qabu taate. Animoo. Wallahi sammuu Ishii ilmoo osoo isii walitti naqee waliin naqee biraa deeme dhugaa sammuu hin qabu. Garuu isiin hojjetumte sammuu qabdu isa hojjetumuudhaaf sammuu qabdu. wajjiniin tumagaa akkamittiin hin tumne nama jaarsarraa fudhate. Hojjetumta. Hayyee isiinuu bara masirraa fixeenye. Isiinuu kasii dhuftu taateeti. Rakkoon qabu. Guyyaa san deebitee kophaa teetumta. Rakkoon hin jiru san abbaa filaanni fuudheefi. Sun abbaa irra jireetti rabbi fuudheef yoo na tumtes yoon tumamees suni aadi tumuu fi tumamuunis hooma jiru laal. Ati ammaan kana dhiirti akkana bira hin jiranii beektaa akkaan kophaa kee jiru hin beektaa maalirraa mana dhiirri hin jiran bira seentee
gaafima kana ona gaafatuu dandeessime seera kamtu sii kenna dhalaa kophaa mana kee jirtu bira dhaqanii haa dubbatuudha. Amma dura hin beekne akka harmallaa taate. Mana keetillee takka amma dura hin dhufe namaatu nu agarsiise. Wanni isin daleeydan san gartee sumatti himuudhaaf wanni ati akka taphatti himaan dhala siif duniyaa dheeytanii daleeydanii jennan san akka waan guddoo taate siif Sabriinaa nu dhuftee si garsiifti atu. Amma kanumaan sitti himuu dhufe. Amma kan dhiira wajjin hin jirre kan kophaa jiru na beektaami kalaas na gaafattee kan hin irraa bahe. Amma sirris taa'uu fi makan hin dhufe. Kalaas sanatti hin guddisan. Garuu kabajaan dhufe kana si gaafadhee. Jaalatu keefillee hin barbaadu. Asin jaaladha siin jennee bara. Si jaalatuufis bira taa'ee hin jeen ga'ani. Haa jaalalaa fi dirqama waan isin balleessitanii dirqamaan na fide malee namni waan kana hunda godhe abbaan dhimmaa sii jechuudhaan na fide malee waan biraatiin si bira dhufuu hin qabu. Kalaas amma dhiirri na bira hin jiru qophaan jira si gahaa intarfuu na gootee jirta waan natti haasaa oltu hin qabdu kan hin irraa ba'e obboleessa. Intarfuu si godhuufii miti. Intarfuu si godhuufii miti. Maa duuba haasana wanni maan tanaan jaman si fakkaatu tuni akkama taatee akka dhugaa sitti ta'u ta'e ishee harkuuf jiraataatu. Ayyee waliinuu jirraa maali rakkoo qabaare. Ayyee. Kan hin irra deemu. Wal agarra ayyee. Ajaa'ibuma kunis.